Nagaa uumamiisi. Nagaa wala. Fayyaadha. Alhamdulillah. Keessatti. Uumaa nagaa qaba Bakka wala. jiraatan. Shukrii isa. Keessan amaan. Alhamdulillah. Biyya Baalee tana mee akkamitti beektan? Biyya Baalee kan masjiidni tokkochi keessa jirre beeka. Waan masjiidni tokko. Guyyaa kamsaa nam lama callaan ka salaatan. Namni lama bicha. Namni lama bicha. Maqaalee isinii himaa jara. Eeshi. Tokko Shee Muusaa Keeree jedhanii asu. Tokkollee Haji Ousii jedhanii warri isaanii asii oborraa maan ta'e kana irrana ta'anii waa shaqaxa wayii gurguras jaree lachuu. Kuluu salaataa ka duraanii tokko beeytu isatti fidatan bishaan salaataa. Jarri yoo salaanni ga'e zuhuriin ga'e goddanyaa ofii waliin waa gurasa dhiifataniit achi ka'anii salaataniiti deebi'an. Salaataniiti deebi'an. San malee namni biraa bishaan fixatee hin dhufne bishaan badhee kana hin jiru masjiidni hin jiru. Maaltu salaata maal dalagaree uummanni maal gabbaran? Amaara gabbaran kamar gabbaree maal gaafate? Amaara gabbaranii? Maal dhageenye? Dhageenye. Akka. Wallahi hin dhageenye. Maa? Amaaruma gabbaraniyyuu? Maa silaa eenyuun gabbararree? Akkamila dirree Sheekana Huseen faa Sheekana Huseenii faa wanni akkasiin jiru? Ka Sheeka Baalee maal na gaafataree Sheeka Baalee kijibaa sun. Sheekni Baalee eessa jiraa miti? Lolachuu biyya hin dhiyaatiisa itti. Hin jiru bariin? Hin jiru? Hin uumamne. Shee Huseen hin jiru? Hin uumamne. Allahu akbar. Dirree Sheekana Huseenoo akkanatti amma seenaa isii himantun? Bar dirree miti. Maqaa itti baasan malee hin uumamne inni. Maa kuliq. Ajiib. Shee Huseen himmaan jedhan kun hin jiru jechuudha. Haga isaa kijiban kana malee kijiba malee hin jiru. Akkamitti yoo naan jette Shee Muhammad Tilmoo jedhanii namni tokko Shee Muhammad Tilmoo jedhan laalu gandi isaanii dalloo sabroo bira. Abbaan hin jiru haati hin jirti darasummaa deemi. Osoo deemu Azaree dhaqe. Yoo Azaree dhaqu Azaree keessa gamoon Abaadir jira. Gamoon Abaadir. Muriida inni nama tokko balbala kaayanii nama ziyaaraaf dhufe yoo inni waa ittiin kennin balbala irraan banu. La ilaha illallah. Waa itti kennan malee balbala hin banu. Hin banu waan xiqqaattullee osoo birrii takkaallee taate. Kana galee haadhatti himi. Haadhatti himnaan haatillee maal jetteerre eega wanni akkanaa jiraate asillee nuun ijaartu jetteen. Wanni akkanaa waa argatan kun jira. Ijaartu jetteen. Yoo siin akkana jettee amma ka'ee bakkee laallate. Bakka tana duraan namni bula jedhan namni daarotti deemu yookaan ituutti deemu. Cophii hafatee. Marsaa wayiitu achi jedhan karra karrayyuu jedhanii. Karrayyuu karra nagaatti nu galchi jedhanii biraa deeman. Bakkeen itti naaqee balamtu bakka karrayyuu sani jedhee achitti ijaare hagana malee wanni takka wanni jiru hin jiru. Kaawwa amma ijaarame kun amma kun gamoo kanatu jira yoo itti amma qoratanii. Barbeekee waan ijaarisitti maa jira baran. Namanticha dhagaa ijaaruu beekullee rabbi achitti fidee. Yamanii ijaaree bara akkanatti. Yamanii ijaaree bara. Akkasii. Akkasitti ijaarame gamoo. Huseenin maqaa isa itti baase. Hajjiillee isatu biyya hajjisiisaa jira. Hajjiin beektii rabbi malee way jirti hajjiin. Umraallee umraa yoo jedhanatti beekan jedhee zaaraa jedhee jimaatu isaanii. Asumatti deebise waan bara asirraati. Asumatti irratti. Biyyi maarree dhugaas hajjiin gama gamanatu argata jedhaa jettee du'aa eegooti. Argata. Amil ka'ee. Taasiitiif tachiillee. Waan ajaa'ibaati. Akkanatti biyya akkanatti dhaqqabee beekan. Wanti sila amma nama lama qofa salaata. Shee Huseeniin kun kijiba ta'uu yoo isin hime waan namichi Rabiul Quluub kitaaba katabee dhageettanii. Rabiul Quluub hin dhaga'ee. Waan inni keessatti katabe sun amma kijiba badhee bayyamma isinitti. Akkamitti yoo jettan zuhurii rakata afurii jiha afuritti salaatee Shee Huseen. Zuhurii rakata afurii? Jiha afuritti. Jiha afuritti. Rakata tokko qiblaatti, tokko gazabitti, tokko dallatti, tokko gosa soogiddaatti. La ilaha illallah. Akkas jedhee barreesse. Rabiul Quluub. Jamaa wahii gariin ka fiqii beeku hin jiranii diddee qiblamatti salaattis isa waliin hin deemne. Tuu waliin deemte tafuqura. Yoo isin deemte hin gaafate. Sina jala maaliif na waliin salaata gara diddan jennaan qibla kanaan hin beeknu jetteen. Eegasii maal jedheerre salaanni keessan rakata takkitti isa malee qiblaatuun salaanni isin jedhee. Wachi isin garana sarsan qiblaan ol tarte gazabitti. Wachi kan tallotti tarte. Mee kijibni kanaa olii akkam. Ajiib. Jamaan isaa nama gam dhageettanii. Ka Shee Huseen moo? Ka inni qaraasiise. Dhageenye mee qara. 6,666.
jaha kanaan jahan irra tokkochillee Jaha. kumnillee Kuma dhibbillee dhibba jaha fi jahatamii jaha jahatamii kana qaraasi waan inni qaraasise callaa fanni nutti hin himtu malee waan takka hin dhagee waan kana qaraasisee Inni- waan irraa beekan qaraasanii malee. qaraasise malee walaakin ammoo nama hagana ga'u eessatti isaa qallabamee nama hagana ga'u qaraasise mee akka kijibdu laala biyya samtu qallabee azaza hagana ga'u Kana amma waan nama dinqisiisu keessa Mm. ree amma kunoo haroo lukkuu jedhanii jira. haroo ofii qottee haroo ofumaa qottee maa haroo ofii Wayita qottee dhaqanii amma dhagaa achi jiru san illee qorattoonni wayita laalan dhagaa waggaa dheeraa lakkoofsise jechaa waan akkasiisan. abboo waan kijiba isiin himti yoo sitti hime Eh. dhagaa tokko jira ol seenan baajii daraara bashuu jedhani Maal jedhanii? baajii daraara bashuu jedhan Baajii daraara bashuu. Aha. Ufiin gale jedhan deeme namni hin finne. Dhagammaan sun. Isa bakka wandoo dhaabuuf achi keetti bakka jiru aswat. Bakka. Namni awwala dhufe isa qabatu malee gamoota achi hin taru. Kijiba hagana gahe. Kijiba addaati. Waan ajaa'ibaati. Waabeen baali keessa gayyaa uhee yoo dura. Guurii dooganoo jedhaniitiin hujibaan tokko jira achi booramaa jedhanii. Isaan booramaa geennaa waabeen jalaa dacha'e jedhe gara diidaa achi deebi'e. Akkana kijiban. Waan ajaa'ibaati. Wayitaamni isin umrii keessan keessatti waan dhaqqabdan keessaa osuma inni muudamu dhaqqabdanii mi? Maal amma qofa waa hafe isuma jiran. Ammallee ima jira. Amma An dhaqee ofii fuudhu daayee dhaqee tiyyimaaf. dhayxanii. Oluma ka'eetiin warri keenya haati tiyya kolooba warri eessumman keenyaa waaqa qara'aa jira ofii muktasara qara'e achi jiraan. Warri deemanii ka'anii jennaan eessumman kiyya isin waliin deemaa jedheen na didan. Na dinnaan ijoollummaan natti hirtii hin booyee iyyuu. Na dhiiftanii deemina hattanii. Jaartiin akkoon tiyya maal naan jetti eega isaan si didan kitaaba kee bobaa kaa'atteen deemtu naan jetti. Qajeelaadhaan ofirraatti. Kitaaba bobaa kaa'adhee ka'e yoo awwataroo ga'u gaarii inni taa'ee waa nyaataa jira. Bira dhufe eessa deemta mucaa akkana sheeka baaleetiif deemu kottu kasiin deemanna. Warra sheeka baaleetiif deemu naan gaan. Naan deemate jarri halkan sawwaxee bulle borumta doobbii bulle iftaanummaa mi'oo bullee gaafa kan dirqeetti galle. An akkasitti taa'ee dhaqe sheeka baale. Abbi umrii keessan nu haa dheerisu. Wanni dhuga'aan jirtu takkan jirtu. Wama irraa himan kana mara kijiba. Maal jettan reeme? Ajaa'iba. Nabiin keenya isa ziyaaruu dhufanii tana hoo dhageettanii Akkasillee hin jedhani. hin jettee? Nabitu asitti ziyaaruu dhufe. Isa haga inni jabaa laala ila nabi achi isa ziyaaruu ila. Waan ajaa'iba. Sanuu waliinuu immoo eessa teessise yoo isiniin jedhan dhagaarra teessise. Nabi. Dhagaa tokko laga keessa jira bal'aan isaa achitti maqoo waliin ta'an jettu. Nabii wajjin. Kanti kijiba. Waan ajaa'ibaati. Amma seenaa baalee keessatti wanni isin hin daganne maali? Baalee tana awwalarraa beeytanii wanti gandiin akkanatti hin ijaaramin beeytanii wayita Sillaaseerra. Wanni isin hin daganne maali? Haga ammaatti wanni sammuu keessaa isin hin banne. Maal amma kan isinitti himu kun maana keessaa badaare? Kunillee hin badu. Kabiroo jihaa amma amantaatiin wal qabatee akkaataa islaamummaan itti seente kanaan wal qabatee. Afachaa ka waan jabduu isinii hima. Biyyi teenya akka jirtuun sheekotiilleen sheeku seeniin hin dhayiti. Wayita san. Maaliif yoo jettan bakka hiree itti argatantu achi namichitti milkaanee waa namaa kenna. Achii waa fudhatan. Haya. Kanaaf muuzan oolle nu arti. Si galee. Namummaan qara'uu wanni qaraanuufuu rabbiif waan qaraanu. Biyyarraa hiree arganna jechaaf qaraan. Ajiib. Takka jedhiga. Gizee xaaliyaanii keessa sheeyni tokko galee boo. Sheen maqqaxiibaa jedhanii. Yoo gale akka qaaluu wayitti hajamtu akkan hajamne. Eessarraa galan makkarraa galanii? Ani bakka gale makka tahee bakka biraa ta'een beeku ta'uu hidumaan galeen. Yoo galee jedhu akka qaalluun tun biyya jalatti gargartee muuza waliin deemtu hin argaa miire akka isiitti hin hajamne laga dhaaree jedhanii masnoo tigalee guyyaa ofii gimmaasha waa oorruu akaafatee gimmaasha nama qaraasise. Inni kun aduwwii itti tahee kassabtee gobbaa tana fidde. Isa jibbitee beel. Nama akkasitti jibbite. Akkuma sheebakni kana akkasitti jibbite. Yoo jettu maarree eegasanii namni ajalli yoo ga'e du'aa miira ajalli ga'e du'e.
inni duunaan Sheek Huseen ajjeesee itti agakkee kufrii dabalatti. Kana dhaga'ee maal jettanii? Oduun baalee ta'an beeku tan. Magaalaan tuni way ta'anii beeku hoxxeen takka keessa hin jiru. Hin Manni jiru. citaa Hin jiru. Badheetti wal bittee addaan kaase. badhetti. Amma xaaliyaaniin goobbatti masiisa ijaarsa isinii jedhame. Ijaartame. Wacha san goobbaa fi wannoo iddoo makiinaan hin deemu. Makiinaan inni tun biyyaan hin jiru bar. Makiinaan jiru. Hin jiru. Maal jetteerree biyyaan namni akka islaamummaa mul'attu namni farda qabdu yaabbadhu salaatti goobbatti jummaa jettee. Xaaliyaanii jira. Xaaliyaaniin gabaan tun jummaa gabaan guddoon teenya jummaa waan taateef hin dandeenyu jedheen biyya. Gaafas kamsaatti deebiftee kun akkasitti naa qabadha. Haga har'aatti kamsaa. Haga har'aatti kamsaa wal bisa kun baalee magaalaa. Jummaan sun akka salaatamuuf akkasitti deebifte. Goobba magaalaa turtu jechuun roobe dura. Goobballee gamana jirtu jecha san gama malee. Gama malee. Akkanatti dhaqqabee maal jettanii? Kunoo mara agartanii mitiire. Umrii isin kaahe. Isinillee dabre. Magaalaan illee ijaaramte. Diiniin illee babal'ate. Isinillee diinii facaaftanii. Warri isinirraa baratee isiniin jedhellee addunyaa keessa faca'e. Diinii kana bakka jiru barsiisu jira. Amma warra karaamaa qabullee isinitti maka. Kana himamu malatti hin dhiisu. Haji Ali Walii